Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota jirtu baga jiraattanii siin jedhaa qeerroo qarree ilmaan Oromoo kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi dhiyeessinaa geechuun isiniin jedhaa warroonni YouTube chaanaalii kiyya afaaraa isaa ta'e YouTube kiyya sabskraayibii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedhaa maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welcome isiniin jedhaa ijoollee Oromoo hedduu isin jaaladha viidiyoo kiyya laayikii naaf godhaa yeroo baay'ee komii isin biraa qaba viidiyoo kiyya laayikii naaf gootanii sabskraayibii naaf gootanii laayikii naaf hin gootanii please ijoollee Oromoo sabskraayibii naaf gootanii laayikii naaf godhaa weelluu haaraa qabadhee dhufuuf yeroo muraasa tafe weelluu kiyyas immoo akkana simattanii fi akka abdiidhaan na eeggattan abdii isin biraa qaba ijoollee Oromoo namni tokko gaafa waa hojjetu nama abshirsiin jedhuu fi nama jajjabeessuu fi nama cinaa dhaabbatu qabaachuun dirqama jechuudha. Kanaaf Oromoon durumaayyuu nama jajjabeessuu, nama bira dhaabbachuu, nama gargaaruu fi waan akkasiitiin beekamaa jechuudha. Kanaaf ijoollee Oromoo sabskraayibii namaaf gochuun waan guddaa miti. Namaaf salphaadha jechuudha. Laayikii namaa gochuunis waan salphaadha jechuudha. Abshir jedhanii toonee nama cinaa dhaabbachuunii fi dogongora wal oolchuu fi wal jajjabeessuun waan gaariidha jechuudha. Kanaaf atis anis Oromummaa kennaa fi dirqama Oromummaa kennaa bahuun beekamaadha jechuudha. Saniif sabskraayibii laayikii naaf godhaa isiniin jedha weelluu kiyya immoo yeroo muraasa keessa isin biraan gaha isiniin jedha ijoollee Oromoo. Weelluu durattiinis immoo naaf daawwadhaa isiniin jedhaa baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaaladha ijoollee Oromoo isarraa kan hafe yeroo darbee ijoollee Suudi Arabiyaa mana hidhaa Suudi Arabiyaatti rakkachaa dhiphachaa jiraniif osoo boonyuu yeroo isaan festaala uffatanii mana hidhaa keessa ciisanitti nutillee wajjin festaala hidhannee nutillee wajjin akka isaan hidhamanitti wajjin hidhamne akka isaan rakkoo keessa jiranitti nus immoo rakkoo isaanii fudhannee tuuni isaaniif rakkachaa isaaniif dhiphachaa jirra jechuudha. Maaliif hundi keenya bor iftaanis carraan isaanirra ga'e kun nurras ga'uu danda'a. Atis biyya harabaa anis biyya harabaa hundumtuu biyya harabaa keessa jirra. Rakkoon isaanirra ga'e kun bor nurra ga'uu danda'a bor nu qunnamuu danda'a. Kanaaf waliif sagalee taanee waliif iyyinee waliif birmannee bakka jirru sagalee waliif ta'uun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf mootummaa qabna hin jennu mootummaa hin qabnu. Mootummaan osoo jiraate osoo mootummaa nagahaa qabaatanii uummanni lammiilee Itoophiyaa Oromoos ta'e Amaaras ta'e Tigrees ta'e saba biraas yaa ta'u akkanatti biyya namaa keessatti hin dararamanii akkanatti biyya namaa keessatti feestaalii uffatanii hin ciisanii jechuudha. Dhalli namaa ilma namaa ta'e biyya barahaa fi biyya oo'ituu biyya gammoojjii keessatti feestaala uffatanii ciisuun isaanii baay'ee namatti dhagahama baay'ee nama gaddisiisa. Nuti ni nyaanna ni dhugna akka barbaannetti nyaannee dhugnee akka barbaannetti dalagnee akka barbaannetti uffannee ni jiraanna. Garuu uummanni keenya immoo yeroo lammiileen keenya kun akkanatti beela'anii rakkatanii dheebotanii sagalee nuuf ta'a jedhanii dararamanii isaan agarru gammachuu hin qabnu. Maaliif nuti isaan faana hidhamnee jirraa jechuudha. Hidhaan keenya fi hidhaan isaanii akkuma hidhamnee jirraa jechuudha. Gammachuu hin qabnu. Maaliif osoo lammiin keenya rakkatu osoo uummanni keenya rakkatu osoo isaan nu biraa rakkatanu akkamitti gammachuu arganna? Abadan gammachuu hin qabnu. Kanaaf mootummaas hin qabnu. Mootummaa hin qabnu osoo mootummaa qabaanne mootummaa rakkoo keessa nu baasa. Eega rakkoo keessa nu baasne eega sagalee nuuf hin taane eega nu dhaqqabne eega bakka rakkannetti nuuf hin awwaanne mootummaa maalii qabna? Hayyoota nurraa hidhee beektota aartistoota nurraa wareegamsiisee mootummaa maalii qabna? Mootummaa takkaayyuu hin qabnu. Mootummaan jedhamuyyuu hin jiru jechuudha biyya kanaafiyyuu jechuudha. Mootummaan jedhamtus hin jiru. Biyyi jedhamtus hin jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu bilisoomuu fi bilisummaa arguu biratti woboo bira dhaabbachuu woboon injifannoo gaggeessee jira gammannee gammadaa waliin jechaati woboo cinaa dhaabbannee woboo gargaarree tooni afaan qawweetti yoo bulte malee yoo woboo cinaa dhaabbatte malee yoo woboon jiraate malee bilisummaan hin dhuftu. Maaliif ilmaan namaa akkanatti ajjeefamaa ilmaan namaa akkanatti du'aa ilmaan namaa akka sareetti du'aa bar duuti Oromoo dur yeroo Oromoon ajjeefame namni yoo ajjeefame dhageettii qaba. Amma garuu Oromoon du'uu fi Oromoon ajjeefamuu dhageettii hin qabu. Oromoon wanjala hojjetee miti, Oromoon badii hojjetee miti, Oromoon yakka qabaate miti. Maaliif mirga kiyya naa kabajii, mirga kiyya naa kabachiisii malee
waan isaanii saamee yookaan waan isaanii hatee miti. Kanaafiyyuu Oromoon badii hin qabu. Sabni haqa qabu, sabni dhugaa qabu immoo yoomiyyuu ni bilisooma. Yoomiyyuu gabrummaa jalaa ni baha. Yoomiyyuu bilisummaa ni arga. Bilisummaa sinuma argina. Bilisummaa arguun immoo atis biyya namaa ta'echi anis biyya namaa taa'eetii miti. Garuu immoo eega kana ta'e waraana bira dhaabbachuu, woboo bira dhaabbachuu, woboo gargaaruu, afaan qawweetti buluu malee ololli biyya namaa keessaa dubbii asii achi oofa Oromoo hin bilisoomsu. Afaan qawwee qofa kan Oromoo bilisoomsu jechuudha. Asiinis itti mudde woboon, asiinis itti mudde hedduutti rakkatte jechuudha mootummittiin. Mootummaa gabroonfataa, mootummaa maalii qabnaa miti hedduutti rakkatte jechuudha. Kanaafiyyuu asiif achi itti muddanii woboo bira dhaabbatanii gargaaranii toonee bilisummaa ilmaan Oromoo agarsiisu malee biyya namaa taa'anii nu hin bilisoomnaa nu akkasii yoo jenne bu'aa takka hin qabnu jechuudha. Osoo nama sammuu qabuuf osoo nama yaadu ta'e mootummaas ta'e miti mootummaa warri jala yaa'u kunis ta'e akkamitti lammiin isaanii yeroo rakkatu yoo waa tokko ta'e sabni Oromoo haa ta'u saba biraas yoo biyya namaa keessatti waa tokko ta'e gara siyaasatti fudhatama. Waa hundumtuu gara siyaasatti. Yoo namni Oromoo du'e gara siyaasatti fudhatama. Waa hundaa gara siyaasatti fudhatama. Waa hundaa jecha shaneedha. Shaneedha jedhu keessa galchaa jechuudha. Mootummaa gabroonfataa fi warri isa jala deemullee. Badiin tokko yoo uumame lubbuun nama tokko yoo darbe shaneedha. Siyaasatti fudhata. Warra biyya diigu, warra maalii godhu. Oromoon biyya ijaaruu fi nama ijaaruu fi jireenya namaa gaarii jiraachisu malee Oromoon biyya hin diigu. Oromoon biyya diiguufis hin jiraatu, Oromoon biyya hin diigu. Nutis ni bilisoomna, bilisummaa ni argina. Biyya keenyatti nu magallaa woboo bira dhaabbachuu fi woboo gargaaruu fi woboo jajjabeessuun dirqama keenyaa jechuudha. Afaanumaan teenyee yoo dubbannee fi asii achi waldi dubbanne takka bilisummaa hin agarru. Garuu woboon injifannoo gaggeessaa jira. Injifannoo woboo kanaan immoo bilisummaa ni argina. Bilisummaa arguuf yeroo xiqqootu nu hafee jechuudha. Bilisummaa kana arguuf immoo uummata woboo bira dhaabbachuu, woboo gargaaruu. Kanaafiyyuu yoo woboo bira dhaabbanne yoo woboo gargaarre bilisummaa ni argina. Injifannoo illee ni argina jechuudha. Mootummaan mana barumsaatu hin geenye, mootummaan hin baranne, mootummaa yaaduu hin dandeenye, mootummaa yeroo uummanni Booranaa akkanatti rakkatu, yeroo daa'imman xiqqaa guddaan horiin bishaan dheebotee hongeedhaan rakkatee biyyaa fi biyya keessa deemee sooshaal miidiyaa kanarra viidiyoo fi suuraa asii achi deemu inni ganaa kutaalee Oromiyaa kutaalee biraa keessa deemee misoomsisaa biqiltuun dhaabaa kan boqqoolloo jedhee baatee uummata fuuldura deema jechuudha. Kana mootummaan kan akkanaati. Mootummaa sammuu hin qabne, mootummaa yaada hin qabne. Tiskee horii eegdu fakkaateeti hoobii kaawwatee kutaalee Oromiyaa keessa deema uummanni Booranaa ni rakkata. Mootummaan eega saban gargaarre, mootummaan eega bira dhaabanne mootummaa ta'uun isaa maaliin bu'aa maal qaba? Bu'aa hin qabu. Kanaafiyyuu injifannoon kan uummata Oromooti. Woboo bira haa dhaabbannu, woboo haa gargaaruun isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ijoollee Oromoo turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura. Viidiyoo kiyya laayikii naa godhaa isiniin jedha. Please ijoollee Oromoo walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu. Galatooma.